ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرت وهردفتوتا قويا أرنتنا قامنو بليس كينيا مستر حمزة أبا جالالات جرا قافي وانتا كافلام قافي أمني وري سوشال ميديا كارا كومنتي تيرو باي إني قافتني Arrammoo gaanis mana isatti argamee gaafiiwwan kana gaafachuudhaaf qophaa'eetiin jira. Mee isinis gaafii Hamzaa gaafachuu barbaadan koomentii jalatti nuuf barreessaadha. Hamzaan akkuma beekamu waan gara gaafii deebii keenyatti ceena. Hamzaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhuftani isiniin dhufee isin jenna baga nagaan dhuftani. Hawaasa keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Warroonni yeroo baay'ee gaafii na gaafachaa ooltanii gaafin isin nagaafatanii numa jira ammallee irra deebi'aati gaafii gaafachuu barbaadan gaafadhaa isiniin jaa kanatti aansuudhaani obboleessa kiyya maatii baga nagaa mana kiyya dhuftee isin jechuu barbaada gara gaafii keessanii walumaan itti fufna isiniin jaa gaafii nu gaafadhaa. Ayyee obboleessa keenya baay'ee galatoome akkasuma warri koomentiitis gaafiiwwan babbareedduu akkasi gaafataa jiran abdiin qaba. Yeroo gaafii jaan kana wanti sammuu namaa keessa dhufu yeroo Hamzaa arganii dumaashin teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu naashittiin akkasuma immoo waa'een koofiyaa kan keetii kun jalaanaaf waa'een lamaan tuni naftu mee yeroo baay'ee uummanni keenya si gaafatanii ashittii yoom dhufte yookiin dumaashin teenya yoom dhufti? Gaafii kana namoota baay'eetu na gaafata. Inuma viidiyoo takka yookaan suuraa takka yookaan waan isiidhaan wal qabatu gizeen poosti godhee yoom wal bira dhuftanii kana bakka gaafiin guddaan beektaa. Kanarratti deebisaan yaani kanarratti deebisu dumaashiin yeroo gabaabaa keessatti isin bira geessisanii jechuu barbaada. Kanarratti yaani sarpiraayisiidha guyyaan isin bira geessu guyyaa beekamee miti. An qofti ni beeka isin qofti ni beekti. Kasanirraa fa'ee akkuma jalqaba gaafa dura wal dhufnu sarpiraayis isin godhaa turre ammallee sarpiraayis isiniif ta'a guyyaan kana jedhamee wanni isinitti himamu jiru. Guyyaa ta'e ilaallee sarpiraayis isin godhu deemna. Kanaaf sarpiraayisii kan uummanummaan haa eeggatu malee wanti ati guyyaa akkanaati jettee nu murteessee nutti himte hin jiru jechuudha. Guyyaa kana jee isinitti himuu barbaadu. Maaliif maqaa sarpiraayisii ajaa'ibaa tokko akka isin as ba'u barbaadu. Wanti hin dhagee ashittiin kaayiroo jirti jedhan namoonni tokko tokko. Mana kana maa banu jiddee maaltu jira? Ashitti gabbee. Gaafii kana namoota baay'ee amma hiriyoonni na biratti argaman hundi hattaasii dabalatee mana dhuftee mana taa'u jirtullee kilaasii badeettee na xiqqaa jirta. Kuni gaafii kunillee gaafii lammaffaa haa ta'u as jiraattee achi jiraattee wanni ifa isinii goonu bakka guyyaa tokko laalee. Agoo dhuftee jirtettee nama cinqin. Kana laalleeti sarpiraayis isin goona malee guyyaa kana wanni jaaddaan isinii baasu jiru. Akkasuma obboleewwan keenya gaafiiwwan babbareedduu akkasuma immoo namoonni gaafachuu barbaadanii gara Facebook Hamzaatiin haa ta'u gara YouTube Hamzaatiin waan barbaadan gaafadhaadha torbaanittis haa ta'u yookiin ammoo guyyattis viidiyoowwan babbareedduu kana kan isin biraan geenyu ta'a. Amma immoo mudannoo lammaffaatti ceenaa waa'een Hamzaa yeroo ka'u yeroo hunda kan qalbii namaa dura dhufu waa'ee koofiyaa tana. Waa'ee koofiyaa tana. Dhuftee gaafara biraati. Egaa dumaashii teenya guyyaa isin dhuftu nutti himuu didee amma immoo waa'ee koofiyaa tana iccitiisi sirriitti baruu qabna. Namoonni baay'een gaa yeroo dubbatan maqaa adda addaatu qaba koofiyaa tana wajjin. Hamzaan raappara, Hamzaan abbaa jaalalaati, Hamzaan abbuma waa hundaati yookaan garummoo namni guddaan kuni koofiyaa tana lafa kaa'u diduun isaa sirraa fuudhume. Uummanni kan ga'aa argu kan hordofan wantoonni. Maal arga? Waan achi jala dhokatee jiru san. Amma waan kanarratti mudannoo jettee mudannoo koofiyaa tanaa wal qabatee mudannoo sanii yoon himeellee baqaan ifiifuu natti ulfaata. Guyyaa tokko matooraan oofu jira beektaa. Wanni itti gammadee naannoo Oromoon jirtu miti.
matoora oofu jira osuma matoora oofu jiru gaamu namni matoora irra taa'u qilleensa jiraanii beektanii bire osuma matoora irra taa'u jiru qilleensa kana osuma akkanatti matoorri vuujee deemu jiru silaani duuba deebise irra wayya amma tana gaagizee xiqqishoo akka ol jette qilleensa jiraan qilleensi asuma dhaabbatee fuudhee kutee sanuu bakkattoon karaa makiinaa walakkaa karaa makiinaa jechuun daandii guddaa makiinaa namni khubrii yookaan waa gubbaan dabru sanii jedhame karaa guddaa akkasiiti. Kalootaani bakka isiin buute gizeen akka milladhe matoora suutuma qabee kalootaan gamas buute achi booda bu'ee fuudhuuf karaa walakkatti makiinaan naa dhaabbatu jiru. As keessa yoo dhaabbate seerri naqaxxa. Achirraa ammaan tana maal godhuu qaba osuma matoora oofu jiru karaa achi maqachi qabee maddi dhaabbata. Ni horkee ni horkee by the way waan ni Oromoo yaan nama magaalaa ganda keenyaa kana jiru na fakkaate mudannoo dhagaa by the way achirraa karaa achi qabee ijoolleen dhaabbadhee sanbooda maal godhuu qaba achi dhaabbadhee osoo naan dhaabbadhee laaluu akka waan ijoollee wayii na dura macalaaftee makiina. Deemtee fuudhuudhaan makiinaa sodaatte. Gaala achi qote makiinaan na duuba jirtu kalootaan jedhu irra baate. Akka waan ijoollee wayina ilaa macalaatee. Mudannoo baay'ee nama gaddisiisa. Natti dhagahame achi godhee karaarra dhaabbata. Maal godhuu qaba jee? Okay. Amma deemee hoggaan ganda dhiyaadhe. Bakka koofii harraa bitan namni harraa beeku hin jiru magaalaa dara. Achi dhaqee. Kofiyaa naannoo sanii bitee tabiraa uffadhe nagaa magaalaa gasee mudannoo karaa nama ta'e hin dagadhu yoomillee. Hordoftoota keenya egaa mudannoo sanatti akka bohaartan abdii isinirraa qabna. Nutis gaa kun akkuma nu argitan gaa mudannoon tun baay'ee mudannoo garaa nama nyaattudha. Kofiyaan nama tokko irraa bitan ta'eetun kaampaanii dheeyxee. Ofirratti hojjechiifte maartii shiitii goote mala xafaatti goote. Yeroo sirbitullee isumaan sirbita. Amma fakkeenyaaf koofiyaan nama akkana goolaan buute. Tanteetun garuu maal argattee buute? Koofiyaan xiyya bakka buqqee takkitii duwwaa tanaa godhee isaan buutu. Laawwaatti goote meeqa hordoftoota? Taayigad. Kanaaf gaa hordoftootaa fi jaallatamtu. Guyyaa biraa ashittillee kan asirratti finnee piraankii addaa isii goonu tahaa gamanumaan akka nu hordoftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Hamza hordoftoota kan keetti wanti dhaammattu jira? Wanniin ani itti dhaammadhu yoo jiraate akkuma isin beektan kabajamoon abbaan jaalalaa gara yuutuubiitiin ni jira, gara feesbuukaatiin ni jira, gara tiiktookiitiin ni jira, gara feetanii ni jira. Waan isin barbaaddan gaafii barbaaddan gaafadhaadha. Gaafii keessan marsaa lammataa qabannee isinii deebina komantii ta'e isinii wajjini anuma isinii jechuu barbaannaa yuutuubii keenya quba dhubbuq itti godha.